هريا إسيتي جاب ديمته بودرا كنت سنته المو الراجع تكاو جراجوتو أخيس فودا مبيانا ما جرى أنا قد فتا سي قد فتا أنا قد فتا بنتي هالكن تقول جبلو فتا بنتي هالكن تقول مجال له يرو تكاتيف جال له سيونا كباتي أنا قرتي واني جال دهسن أركض نصاعة كافين فر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردفتو في خبر جمتو تخينيا بكو جرت لتي سلامتن تينيا تنون درابط سنبرا هاجس سنين جتا أبوليان خيا الرجع فرماتة توب بلاتنا الجماعة فرماتة توب جا مرات جرتي مراتو سنجت تاني سني مرانة الحمد لله مدام تونس نمان فيا إن شاء الله فيا هو يارين جرا الحمد لله هذا هو أبوليان خيا ثم مدام فيجي تكشف فولر ربوده ملء دوان جرا خنا لنا بلسا تنافق أبوليان خيا فرماتة توب تناجا وان سين دلعا جرتو جاهل لتيجا دلان نرجع تيجي ثم مرات جرتي سخيسفو ما دلان إيجا أبوليان خيا دلان خيسفو دلان هرجع في إنجتة في يوم تطول مرات جرتي دلان هرجع وفهم تديرت اللي مرات جرتي ديرت هرجع لني نور الله لنا أبوليان خيا رب ما نوعا جلتو قصة كارسين إني مراتي دعاء متقولاني كجلتي قصة كجيمان إني مراتي دعاء متقولاني كجلتي قصة كارجيرس أكن تقطع قطع كذا كتي جرّا مراتو جرتي تارجيرا تنمو آخر بقرتي كيا بدو ديمان ساني أماتة ربي ناقة جلتو جاي نور الله لنا دعاء نقول عمله نوابا ناخذ سفو أبارس خير سنتو فاقان باسو جرا أبوليان خيا سمانو مه سلامتا قاعد دردوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو يجا رفه مراتو ناباسني أني لكن مراتو متي فيان كبا نمني أرنا بيرت أجرتن تكلنا فيني ولا جرّي وان بينك أرى أكش أراته ورّا بلوتتي ولد دفنه جا ولد دفنه الربو مخيال لفرانا خي وما تيمتي نمني مراتي سنفينا فكاتا إن شاء الله نفيا مراتو ما جاي سنين ناباسين الرلالين أتسكون أخولينا كنا بشا نوما جرتا الحمد لله رب العالمين على كل حال فيا رب ربي كبا بكمرة عبدون ديرة على قفاتو مدنة بكمرة عبدون دلعا ربيتي الحمد لله رب العالمين ربي خيان كبا تصرف رافت سبب أورمو خيا بلارن كبا تكا مريس تكا مري لا أنا غرقان أورمو تجي أنا ما سنبيه ماله سلين ما غرقارتي يو هاتي رامرتو ما te oromo jechuun nama maalummaa kee osoo hin beekne afaan oromoo dubbattee qofaaf si bira dhaabbatu oromoo jechuun nama akka saba kanaati jechuun yeroo gartee haasaa keessatti taasistullee jechuudha ifii daddabanii rabbiin isaa akkaman jaanii beekte ifii gartee hammaattee oromootu waan aanjee oromoo akkana naanjee hin ta'u yoo ifii qajeeltee saba kee waan saba hanke yeroo viidiyoo dalaydullee yeroo dogoggora miidhaan silaa tolee jira alhamdulillah rabbil alamin miidhaa kana wanni faranjiin tolchiteef akka yaada namuu itti dabarfatuuf akka rakkoo tante saba keetiin mari'attuuf akka rakkoo tante sabni abbaa fi haati keetis firri kan kee guutuun asirraan si argee yoo ati fagoo jiraattellee si beekaniif akka sabni keessa bira dhaabbatuuf tamaam. Kanaafuu dhaggeeffadhu Oromoon tuqamuun taatu arraanuu maqaa Oromummaatiin si bira dhufe malee maalummaatiin beeku obboleen jiran. Siigalee kaleessa saba xiyyaafin sagalee taa ture miidiyaa gololchaa irratti yoo na beekuu oolteen beeku xiqqishoo rakkina qabaa tanaafin irraa dhaabbadhee haga naa sirreessan jechuudha. Tanaafu arra wanni si bira dhufee mana bal'ootti si yaameef bal'oo kanaatu nama kabajaa qabu bal'oo kanaatu yaadni isaa bareedadha bal'oo kanaatu nama gartee magaalaa tana keessatti Yaman keessafuu magaalaa sanaa jedhamtu guddittii tana keessatti nama saba Oromoo bira dhaabbatudha manguddummaadhaan noolii baasee asii xarafatti magaalaa tana qabee dhaabbatu jiruuni rabbiin gartee olaa fuudhuun jawaan hin jedhu qabu maaliif itti sinarraa fidii dura nama ati kun jechuun dubbii una dhiisuutu hin jirtu deebisaan ansii godhu takkaa unarraa fudhachuutu hin jirtu maali isin guutuun keessan jaaramtanii jirtammoo ani Oromoon tiyya Oromoo dhiigummaan namaa kanna dhalootummaan namaa kanna waan siifiin hima namni narraa fudhatu namni sinaan qoodu dalagaa mana arabaa taate dalagaaf itti nan geessan Oromummaati jechuu siifiin hima wanni Oromoo na xuyisise tokkoffaa balloodha. Lammaffaa dachaasii sadaffaa nasrii dhugaadha kana cinaa dhaabbatallee numa jira deemeetii noolii baaseetii bakka biroo dhaqeetii nama gargaara naan jettee balloon waan na gargaara hin qabu akka aadaa Oromootitti akka safuu Oromootittiin itti dhufee garaa gammachuun balloo jaalaltee ati qaanyi ni qabdi? Qaanyi qabdi. Arra xiqqaadhus guddadhus guddaa jaaladhus xiqqaa jaaladhus jaalala waan ja'an. Nasima amma biyya faranjii takka keessatti biyya alaa Ameerikaa faa gizeen dhaqee gurbaa kanarraa hin jaalaltii na qabdee jedha dirqamaa ni narkadha. Dirqamaa ni argatta. Ni narkadha dirqamaa waan hin jaaladhe san mush odoo Oromoon tahin warri gartee afaan faranjii dubbatu uummanni adaan adiin babbareedaan sanu sin dhoorkan nuti laakiin
maal naan jechuu turan akka aadaatittiin akka gartee wannitittiin itti dhufe yaaboo ani waan kana nin jaaladhe malee itti sharmuuxan goone baala gummaa irratti yaanne micaa kanaan jaaladhe jeetiin akkana na godhanii jee manguddummaan balloo dhufe balloon maraattuu naa baase. Dhaggeeffadhu maraattuu kasii baasa. Saba Oromoo bal'aatu sii baase. Naan baafne sabni Oromoo bal'aan naan baafne. Dhaggeeffadhu. Dachaas birattis maraatummaan beekamtaa. Isaanii maraata. Bana taa'ee miidiyaa kiyya waan hin hordofuuf jecha dalagaan xiyyaa miidiyaa kanarra waan taateef jecha isin jalaa gadi hin galu. Yoon hin gartee karaa miidiyaa kiyyaan sagalee itti isinii ta'uu dhabellee qaaman isin bira dhufee bakka hin danda'utti kan hin danda'u. Jechuun dalagaa xiyyaa jechuudha. Dalagaa itti galata. Kanaafuu obboleetii iyya wanni si himu wannis maraatummaatti si baasanii. Caammaa boqotuu foog badaraja amaarri jeesan gartee. Afaan Amaaraan beekuun irraa. Jechuun afaan keenyattis kopheen quturiidhaa qabdi foogillee darajaadha qabdi. Kanaafuu isin jalaa jiidii foog. Laala maaltu jirsa bisa rabbii jirsa malee dalagaatii jaamiti. Anarra gartee yoo waan rabba akka rabbii dhaabbadhuun dalagaa isaati. Micaa kana yoo dhugaan agartee rabbii biraa rifeensa ganama isin walitti isin guduunfes adda kutuu hin dandeenye miti. Garuu akka saba agartee akka faranjittis aadaa faranjiitu jira. Akka arabattis aadaa arabaatu jira. Akka Oromottis aadaa Oromootu jira. Akka Amaarattillee aadaa Amaaratu jira. Namuu aadaa dandeessa qaba. Nuti qabiilidha haadimaa miti. Yeroo gartee dhalaa dhugaadha qabaa nama jedhan namni tokko kommentii jalaa yeroo gartee dhalaa argee maraatte maal jedhan dhugaadha baana. Maraanne isaanii maraatee warra dhaggeeffadhu isaan maal maraatanii nagaan tattaanii nuti mangistitti fibbee. Isaan tattaanii nagaan tattaanii yaada keenya waan nuti gartee mari'annuu fi rakkoo teenya bal'oo kommentii jalaan nu barreessaa kun bilbilaan nu bilbilee ka gargaarsa fedhus isin gargaara isin nuun jecha nu bira dhaabbataa jirti. Waan gargaarin. Dhaggeeffadhu si gargaarti akkatti gargaaru namni akkanatti seetu lafaa ka'ee nama gargaaru. Akkam. Amma dhaggeeffadhu. Hayyee. Dura namni tokko haala abbaan keessa dhaleewu waan ati waan sin baafne takka achi ilaaleti wanni kun sin baatu dhaabatu sin jaa. Akkami gaawonni nan baafne tun. Wanni haadhaa fi abbaan kiyya waan jaalatte asilan dhabi'uu naan hin jettu uha. Jechuun booda intala tiyya tana tanin dhale tana. Hiriyaa isiitii gad deemtee booda rakkotti seentee ilmoo irraa takkaa garaa guutuu akeessa boodamee biyya namaa jira. Anaa guddifata. Si guddifata? Anaa guddifata. Bultii halkan tokkooti buluu feeta? Bultii halkan tokkooti mi jaalala yeroo takkaatiif jaalala san yoo naa qabaate ani gartee waan hin jaaladhe san harkadheef nu sa'a takkaaf hin fadha. Haraam jettan isin haraam yoo hin dalage carraa kiyyee ani haraam daleenne wannummaan hin dalagu sanu haraami galte jechuudha. Yoon kan hin jaaladhu san harkadhe nu sa'a takkaaf siin jee. Mee dhaggeeffadhu hin jarjarin meeme akka siin jee laa ati amma ubriidha namni ubriidhaan daangeffama namu. Abo ubrii deesan anu ubrii tiyya tuqaan olina ubrii tiyya ubrii amata furtam rakkooni qabdi. Wanti rakkoo qabdi si mara gaafatu ati amma yooni fi lafaa haatee ilmoo xiqqoo sana heerumti fakkeenya ati dura nama guddaa taata. Dhaggeeffadhu mee akka waraabessa gartee saree xiqqishoo nyaatee qaccatee deebi'eetti rakkaratti bushuk jaa. Naagalee jira kun akka jan dhageessee arabni ijdaat battaariyaa jedhanii. Battaariyaa ijdaat battaariyaa jechuun dhagaa agartee yookaan baatirii shaana fixee. Hatti guuttata. Adamma nama guddaadha ijoollee kiristaanonni fuudhuu fi shaanan irraa guuttadhaa jechuukeeti. Shaana moo shaana harabaa manaa hiikama. Laa kan keetiin baane egaa jechuun baratuu bushuu hin jaa'een moo dura dulloomtaa naan jettee bargaafii jettee si deebisee. Dhugaa dhagaa dura gaafa dulloomtaa bara keessa dhumee nama dhagayeeti nama mallee dhaga'uu mitati. Nama dhaga'ee. Siyyechaan badhimamee kana mana waan takka mana itti dhufin mana kiyyatti. Mana kan kee wanni hin dhufneef mana kana silaa bal'ootu mana hin jirre malee irra bal'oo wajjin si mariisisaa jeetin si beellamee si yaamee bilbilaan asitti dhufe hoggan dhufu bal'oo manaan garre. Hoggoon na mari'achu jira na bal'oon. Hoggoon. Tanaafuun baree manguddummaa isarratti nama dhugaa ta'u nama gartee boodallee furmaata itti dhufuudhaa teessa. Wallaahi summa wallaahi itti dhufuu teessa maali jennaan. Waan bal'oon jee kana yoo ati itti dhufuudhaa teesse hanganaa miidiyaa kanarraa saba kiyyaan sagalee tajee afuubeen dubbadhu akkam taata. Dhugaadha siiman. Waan nama waan bal'oon amma nama nagaati jechuuf na dubbashu jira. Bal'oon nama nagaati wanni inni si yaadallee nama nagaati namni inni si qopheessallee nama nagaati. Maaliif nama isa boo ammas namni aarre namaa miti. Yoo aarte ni onnata jechuudha namni. Tanaaf si arrabsi. Ani yoon aare wahuma saniin bakkaan geedha jechuun deema malee ani namni abaluutiyya arraba san dura jecha dura abaluutiyya dhaabbatee amma ati afaan nagayaatiin akkuma na dubbatte kanatti namni hogguma dura nagartu san na harkee anaatu kanatti himatee hoggum micaan jaalladha sanees harkee abaluu teenya kun siin mallee dhaabbadhu waan akkanaa kana kabultiin beeyne akkanan taane jenni yoo irraa na gorsanii akka obboleessa kiyyaa akka ilma Oromootitti irraa fudhadhaan intala Oromooti mush nama gartee biyya birooti galee siimte nama himatuu siimi Oromummaasi
nin furada arra lafarraa ka'ee jecha tokko deebisaa odoonaan deebifne odoonaan jenna akkusin malee ilmoo daa'ima kan goruu deemta nyaachuuf deemta. Ana dhaggeeffadhu akkasiin hin jawa. Jaalatti mala gooyitati. Anamma wanni akka gartee laffa'ee bakka kanatti siyaamee asitti dhufeefi sila bal'umaa wajjin furmaata irratti ilaannaa bal'oodhanis nama sanis as baasi jeeni sila nama sanii ilaallee yoo sii ta'e inuma ta'a yoo ta'u maatallee dirqamaati nama jaalatti argatuu qabda maaliif hin beekta dhaggeeffadhu. Arrabaan irratti argate. Laa jechuun ati nama jaalatti argatuu qabda akka nama tokkotti akka nama obboleessa rabbii tokkotti ansiin nama jaalatti argatuu qabda waan jaalatti dhabuun qabdu maaliif jennaan atillee lafa jirta innillee xiqqaatullee lafa jira haa ta'u ergamaa rabbiitu sallallahu alaihi wasallam isaa gartee umrii 25ti Khadijaa radiyallahu anha isii umrii 40 fuudhee jan dhageessirraan hin baane haa ta'u garuu nuti kanamaa bal'ootti ni min dhaggeeffadhu bal'oo sanii miti anamma dura siin hin mari'adha walumaadhu sulaanii mari'anneeti beekadhu yoo danda'ame irraa siqunneeti kasii ta'u laalla yoo danda'amu maate hati jaalatti san si wanni goonaa jechuudha sila balloon jiraate dhaggeeffadhu gaa balloon jiraate biitana balloon dura keessa jira waan ta'e amma immoo garuu akka obboleessa saba tokkotti oromoo tokkotti akka obboleessa rabbitti wanni siidhaa kun obboleettii biyya taakira ati irra guddoodha ati irra dullatti miti ati qaajala maa deemtanaa miti. Akkas naan jaanii sukkara nakka. Laa ana akkasiin hin jiru. Namni kana namarraa mura. Ana akkasiin hin jiru atillee bareedduu tana innillee bareedaa tani oromoodha ilma oromootu sin jidduu intala oromootu sin jidduu ana akkasiin hin jiru. Ammoo wanni siin jiru obboleettii biyya taarra jaalalattee fi dubaru akka gartee na jibbeettee hin fiinneefin na siyaasiidhaa budee malee silleen arrabsu sillee gartee qalbiin cabsu. Yoo akka obboleessa tokkotti kana dhageessu taate. Siin dhagee maal namuma kana garteessisee jecha babbareedaa agartee keessaa firii fudhattee ittiin raftu gartee nama fudhatu. Laakiin ammoo inaada bal'ootii fi inaada manguddummaan waan biraa bira kuteetti nama maallaqaan bitee itti geesse. Arraas boruus iftaanis isa malee namni naa dhalatee hin jiruu jeetiin jira. Hinayyamu abbuma fadheewu abbaan kiyya rabbi ramata haa godhuu fi bahee bakka tanee dhaabbate nasrii malee naan dhalannee ha. Yalla okay rakkoon qabu ammoo akka obboleessa tokkotti itti dhufuudhaa teessa. Wanta akka ta'e wanta achi booda tana booda agarteemi wanni amma booda inaada kana silaan guutadhee na harka seenee waan kana bahee dhimma kana bahee wanta akka xurii qeensa jalaa natti hin fakkaatu. Wanni feete haana booda dhuftu duutinis tana booda haanattuu dhuftu. Okay, rakkoon qabu obboleettii dilas kanallee naddumaan dila kanallee akka ati gartee darartee cinqitullee hin barbaadu. Akka natti aartullee hin barbaadu. Laanaa waaraa miti. Ati obboleettii akaraa obboleettii akka sabattillee obboleettiyya haa ta'u garuu dubbii tana itti rafii ilaali. Takka tan itti rafuu. Gololchaan yookaan Ibraahim dhugaadha naan jedhe moo dhugaa naan hin jenne. Gololchaa keenya waasii himu ani arrabni nama. Ilaa hordoftootarraa kaasee ilaa manguddootii yataniin qabadhe ani aadaa Oromoo takka taniin cabse hin qabu heera Oromoo kaniin cabse hin qabu seera qofaan mana seeraa qofaan hin dhaqin. Nasi hima sababa isaaniitti illee waa meeqaan hojjechuufillee ta'a ittillee bahuufillee ta'a. Ammoo waaniin arkadhu waaniin jaaladhe san arkachuun qabaa jedheti muradhee jira. Tun carraa hiyyaa tun murannooti. Okay, rakkoon qabu waan jaalatte rabbi si haayiru. Yoon fi gartee. Akka kaiti kana naan jiru uumma silaa harkara maaliif qabbalaan. Yoon fi gartee micaasuun akka namaa akkasii fuudhaan akkasii fuunes akka ati sana heerumnes beeksisni ilaalkaniin yoon fi gartee namuu gartee waan fi qoodamu waan isaa ta'u. Rabbiin yoon fi dhagasiin hin jibbinan yoon fi rabbiin gartee waan gartee siin taane wanni kun taate. Rabbi irraa si haa oolchu. Dhaamsa dhaammadha. Amiin. Gahee gartee bilee dheeressuun bara dubbiin guddatte irratti fe'anii yoon fi waan siin taane taate tarabbiin keessa hin jirre yoo taate rabbi sirraa haa qaba. Tarabbiin keessa jiru yoo taate. Rabbiin keessa jiru shaallah. Rabbiitu beeka tarabbiin keessa jiru waan rabbitti hirkisam rabbiin gargaarsifanna. Tamam nuti waaqnu waa miti rabbiin gargaarsifanna. Yoo tarabbiin keessa jiru taatee nama sii ta'u nama gartee garee sii ta'u taate rabbi si haa mijjeessu. Yoo ammoo rabbiin keessa hin jiraanne. Ena dhaammadha. Fuula Oromooti jaballaa duratti dhaammadha. Ragaa dhafachi viidiyoon tun ni teessi yoo rabbiin gartee ka keessa hin jirre taate rabbi halaalatti sirraa fageessu rabbi sirraa siif hin qoodini takkanaa obboleetti qalbii rabbi si haayiru qofa jiiti rabbi yoo keessa jiraate rabbi si haayiru yoo keessa hin jiraanne taboota tarkib taate rabbi sirraa dhaabu halaalatti obboleetti tiyya waan jaalatte rabbi waan jaalatte sin dhoowwini takkanaati antanumaaf hin arra siyaame akka Ibraahimitti dhaamsa kiyya kanuma obboleeyyan kiyya isinillee gartanii jirtanii yooni gartee dogoggorellee koomentii jalaan naa barreessadha. Isilleen obboleettii teenya hin arrabsinaadha. Suutuma gorfannaa tanaaf inallee gorfatuudha. Akkasitti bara bal'oodhaan akkasitti bal'oon arganne haa ta'u obboleeyyan kiyya
نغرفدا يوني في دوغورا قبان اللي هو بوليان خين اللي خدوغورا قبو كتبرت دنه غورسا جيرا اسن اللي غورسا مالي مراتو لتاني نرفسنادا خيساو تاله نمني وابيو يو نمني رفسي ما يكن ربابي جت اره و إرادة بخررا نمني وامبي نمو يو ربابي قطعنا دلقاو بكم سامي بكم سامي واسينغلي نجرا ايوه ناقل صوت بودا ناقل تجافة آخره فيروما قيدي دلالا إن شاء الله بوليان قياسرت رابنا نرى اللالني ديفا مناغوري يوني ستي بلسه ديفا لا لا ديفا ما سيغودا تنجرا بار وركو تن خيس وني في ديس نجرتو وني دفلن نجرتو اي وانا ما تكوغنا واي من قدومات فتن نجرا واي هيرات اللي فتن نجرا اكنا في اني ولي فكاتوتي والدرافي والبودا رابنادي اما اسان نمو اما نمو ايه ربي ساغر غارو امو اكرم تكوتي غنا وان تناندرو غوتسن سمي جتسن ربي خيدني ربي خيدني ودبدا وانا كسي تدبيني هندلني اوفسي وانو دري اوفساني وبريان كيغا اونو فيديو راغوني ربتنا سفكاتي مجي يون دبي ادن دابدو نتري رسيدي جرتي هونو غا تاكا نو بلتيسيني ندرغار تمنا اشنان يلاغوده تكنا دو بريان كيغا فيديو راغوني ربتنا فكاتي اترو فوراتي سني يو خيس ربي خيس جرا دايرو ربي خيس جرا تو ما دبا ما دانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته